kokkolfaa golfaan nama nyaatti. Birraan bariitee mikirri daraaree joobii gamatti Obaatta feenaan jadiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yashagee nallee koomatti Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin guddatiin. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10ffaatti seeraan baradheera. Haati koo yeroon ani waggaa 5 guutuu abbaa koorraa karaa seera qabeessaan gargar bahanii yeroo umuriin koo waggaa 10 guutuu abbaan kiyya addunyaa kanarraa boqote. Haati kiyya abbaa kiyyarraa adda baatee baatii 7 booddee gaa'ela dhaabbatte. Abbaan koo garuu hanga lubbuunsaa addunyaa kanarraa darbutti qofaasaa mana onaa keessatti jiraachaa ture. Haati koo haga dandeessu abbaan keessan isiniin jaallatu jettee anaa fi obboleettii koo nu gorsaa jibbinsa abbaa keenyaa nutti maa guddanne. Haa ta'uutii garuu umriin koo waggaa 8 yeroo guutuu qofummaan abbaa kiyyaa qalbii kiyya waan tuqeef balleessaan maal akka ta'e beekuu baadhus haadha kiyya bira guutummaa guutuutti akka jiru nan hubadhe. Sababa kanaanis gorsa ishee otoo hin dhaga'iin guyyaa tokko tokko abbaa kiyya bira deemeen hanga humna koo ittoo danfiseefiin bira buleen gara manaatti deebi'a. Yeroo kanarraatii kaasee haati koo sanyii abbaa kee siin gara fuulduraatti sin abdadhu naan jettee natti dheekkamuu eegalti. Sababa kanaan guyyaa ayyaanaa uffanni bitamu obboloota koorraa hir'istee naaf bitti. Uffata naaf bittee kophee yoo na jalaa hanqisteetti ta'e deemi abbaa kee jaallatta miti innumti siif haa bitu naan jetti. Erga abbaa koorraa adda baatee ijoollee dhiiraa 2 fi dubara 1 abbaa buddeenaa keenyaaf godhatteetti. Silaa mana abbaa buddeenaatti abbaa buddeenaatu nama miidha mitiiree. Haa ta'uutii garuu kana narra qaqqabaa ture kanarraan addadha. Haati koo na dhiibdi. Haadha koo otoo hin taane haadha buddeenaa natti taate. Keessumaa erga abbaan koo boqotee garatti hin deemu waan hin qabneef sanyii abbaa kee jettee na arrabsiti. Firoottan abbaa kiyyaa akka na guddifataniif yeroo hedduu yaalii godheera. Haa ta'uutii garuu afaaniin ni gargaara jedhanii dubbachuun alatti hojiitti jijjiiree fuula koo kan ilaale nam tokkollee hin turre. Mana haadha kootti rakkachaa guddadhe. Abbaa buddeenaa kootu kobbee dabtara yuunifoormii naaf bita malee haati koo gonkumaa dhimma narraa hin qabdu. Abbaan buddeenaa koo garuu dhiiga koo ta'uu baatanis anaaf ijoolleen kun ijoollee kootii ija qixxeedhaan ilaali jedhee keessumaa waa'ee kootti yeroo hedduu itti bu'a. Kanan jechaan dubbadhuun olitti nama baay'ee gaariidha. Kanani barbaadu ani isa gaafadheen otoo hin taane ofii beekee naaf guuta. Haala kanaan jiraachaa too jirru barnoota koo kutaa 10ffaan gahee. Dargaggeessi biyya keenyaa biyya Ameerikaa jiraatu tokko karaa toora sooshaal miidiyaa na waliin haasa'uu eegalee. Silaas dubartiidha. Biyyi inni jiru Ameerikaadha mitiiree. Hanga kanaatti hariiroo jalqabaa ani jalqabe waan hin turreef gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseef toleen jedheeni. Haa ta'uutii garuu nama biyya ambaa jiraatu waan ta'eef dubartii hedduu tole jechisiifatee akka garaasaa itti haasa'uu akka hin danda'u waan hin beekuuf hanga kanaatti keessa koo hin kennineefi. Birraan bariitee mikirri daraaree joobii gamatti Obaatta feenaan jadiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yashagee nallee koomatti Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin guddatiin. Gara jalqabaa dhuguma na jaallatee moo natti dhimmee na waliin haasa'uu eegalee. Ofiin na waliin haasa'uun qofaan otoo hin taane obboloota isaanitti erguun na dubbisiisuu suuraa yeroo sanatti moobaayilii gaarii jedhamaniin na kaasisee akka erganii fi ni taasisallee ture. Kanaan otoo jennu barnoota koo kutaa 10ffaa akkuma xumureen moobaayila tokkoo fi kennaa garaagaraa uffata biyya Ameerikaa jirurraatii naaf ergee. Yeroo kanatti waa'ee koo dhimma akka inni jiru bareen hariiroon qabu cimsuun barbaade. Akka tasaa ta'ee qabxiin maatirikii illee waan na jalaa hafeef kolleejjii yookiin immoo barnoota teeknikaa barachuu dhiisiitii afaan Ingiliffaa barachuu eegalii jedhee na gaafate. Yoona kana ture guutummaatti akka inni na fuudhu keessi koo kan mirkaneeffate. Tole jedheen obboleessa
haadha koo biraa gara magaala biraatti maleen barnoonni afaan Ingiliffaa gaariin kan kennamu barachuu nan eegala. Kana qofaallee otoo hin taane booddee Prosesii jalqabuun koo waan hin olleef paaspoortii illee baafadhu naan jedhee maallaqa naaf ergee paaspoortiis nan baafadhe. Yeroo boqonnaa isaa ta'e hundatti halkan qixxeellee yoo ta'e hirribaa na kaasee waliin haasofna. Bifa kanaan waggaa 2 xumure. Sooma hiikaa Faasigaa booddee akka wal fuunu anaaf dargaggeessi kuni walii galle. Bifa kanaan haal dureen jiru gaggeeffamaa otoo jiru hiriyoonni koo waliin hin guddadhe kutaa tokkoo kaasee waliin hin baradhe dubbii afarsuu eegalanii. Jireenya keessatti kan nu miidhu namoota nurraa fagoo miti. Icciitii jireenya keenyaa guyyaa guyyaatiin namoota qoodnuu fi nutti dhiyoo kan jiranitu akkana nu godha. Hiriyoota baay'een jaalladhu 2 qaba. Wanta haasofne waan naaf godhe homaa otoo hin dhoksiin isaanitti himaa. Haa ta'uutii garuu irra isaaniitti gugee keessa isaaniitti bofa ta'anii isheenoo magaalaa Finfinnee erga deemtee mucaa akkanaa waliin hariiroo jalqabdeetti of eeggadhu jechuun jalqabu. Dubbii kana jalqaba irratti isaan harkaa fudhachuu baatus suuta garuu nagaafachuu eegale. Abbaa irraa dhagee yookiin immoo itti dubbate garuu anatti mudide. Dubbiin dubbii kaaniif nama shakkisiisti mitiire. Hiriyootuma koo kana ofirratti shakkuun eegale. Booddee irratti icciitiin isaaniif qoodu addaan hin kute. Haala kanaan otoo jirru guyyaa tokko ayyaana gannaadhaatii gara biyyaatti hin galaa. Sirna qubeelaa hidhannaa mucaa obboleessatti naaf ooluutu hidhatata. Guyyaan kun guyyaa gammachuu maatii keenyaaf waan ta'eef babbareedeen wanta hin qabu uffadheen qophii kanarratti hin argama. Akka carraa ta'ee ijoollee biyya koo waggaa 2 oliif hin argine qophii kanarratti argeera. Suuraa garaagaraas waliin kaane. Hiriyoonni koo dubbii nu gidduu deddeemsuu jalqabani kuni isheenoo kashlabbeedha. Kunoo biyya ufteellee bakka akkanaatti abaluu waliin bakka akkanaatti immoo abaluu waliin argine jechuun suuraa kiyya erganiifi jaalalleen koo argee maraate. Jaarsi ergamee maatiin koo tole erga jedhanii booda diduu barbaade. Waan kanas obboloonni isaa dhagahanii karaa hedduu waliin waan deemneef rakkoo keessan furadhaa wanta akkasii uumameera jedhanii natti dubbatanii. Birraan bariitee migirri daraaree joobii gamatti Obaatta feenaan hin jedhiin barriisee dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nallee koomatti Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutate. Yeroo kanatti maaltu uumame jedhee yeroon gaafadhu suuraawwan bakka kanatti abaluu waliin bakka kanatti immoo abaluu waliin baateetti jedhanii erganii fi jaalalleen koo kun naaf ergee. Guyyaa sana suuraa abbaa na kaasee yaadadheen bilbileefiin gaafadha. Jireenya koodha waan ta'eef maaliif akkana na gootee jedheen hin gaafadha. Yeroo kanatti lakkii haa ta'uutii garuu abaluu moobaayilii koorraa dabarfatteetti jedhee abbaan sanatti dubbate. Eega kana jaalallee koodhaan wantan jedhee amansiisu waan hin dhabeef yeroo biyya dhuftu ani kabaja koo waliin siif hin argamu taanaan na dhiisii dubbii namaa dhageessee sababa kan natti baay'istu taanaan garuu boris jireenyatti seeneen wanta naaf hin taaneef ammumaan adda bahuu dandeenya. Hiriyoota koo keessaa eenyu waliin akka ati haasa'aa jirtus sirriitti nan beekaa. Haa ta'uutii garuu dhuguma jireenya kee gatiitti kanfalaa jirtuuf ni dhimmamta yoo ta'e sin barbaachisanii haasoo waliin dhaabii anaan na amanii jedheen isatti dubbadhe. Baatii 2fis baay'ee na rakkisee jechoota gurraafiyyuu dhaga'ee hin beekne natti fayyadame. Haati kiyyas dubbiiwwan afarsaman dhageessee akka hariiroon keenya adda citetti mandara keessa haasa'uu eegalte. Kan garaa koo garaa kiyyatti qabadheen rabbumaan hin kadhadhe. Dhuguma jireenyi kun kan naaf ta'u yoo ta'e ati naaf qajeelchi. Kan immoo jireenyuma koo jeequuf gara kiyyatti dhufedha yoo ta'e ammuma narraa dhaabii jedheen kadhadheeni. Torbee tokko jaalalleen koo na cufe. Karaan isa qunnamuunis bilook na godhe. Hiriyoota koo dubbii kana afarsaa turan narratti inaafani keessaa ishii tokko waliin illee hariiroo akka inni jalqabe yeroo suman dhagahe. Haa ta'uutii garuu dhiirri tokko dubartii 2 waliin al takkaatti ta'uu waan hin dandeenyeef ishee tokko yeroo filatu ishiin tokko immoo irratti naaftee icciitii gidduu keenya jiru soba afarsaa turan. Riyaashee waliin ergaawwan waliif barreessan qooddee fi
gargar baaste. Kan karaa gaariin dhufe karaa gaariin deebi'aa, kan karaa hammeenya filatee dhufe immoo hammeenyumatu deebi'aa jedhama mitiire. Baatii tokko mucayyoo sana waliin hin turre, dhiifama jedhee gara kootti deebi'ee torbee lama erga na kadhatee booda anis rabbitu dhugaa koo baase jedheen araaramnee walitti deebinee dhimmi jaarsaas ariifachiisaan itti fufee sirni qubeelaas maatii keenya biratti nuuf ta'ee gaa'ellis magaalaa Finfinneetti nuuf ta'ee abbaan manaan koo gara biyya ambaatti malee ani immoo piroosesii jalqabeen hanga viizaan kiyya naaf deebi'utti eeggachaan jira. Rabbi yeroodhaan akkanaaf milkeessuuf kadhannaa keessanitti na yaadadhaa. Kokkolfaa nama nyaatti golfaan jedhama mitiire. Namuma waliin kolfanii haasa'antu jiruu namaa balleessaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Birraan bariitee mikirri daraaree joobii gamatti kophaatti feenaan hin jedhiin barriisee dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nallee koomatti waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin guddateen. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi. Milkaa'ii bakka yaadde geessiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa keessan qoodaa fi lakkoofsi haaraa gara bilbila keessanitti bilbilamee isin jeequu ni danda'a. Maqaa nama sana adda baafachuuf ni rakkattanitti ta'a. Haa ta'uutii garuu appilikeeshinii rakkoo kana furu Truecaller kan jedhamu komentii jalqabaa viidiyoo kanaa jalatti ni argattu. Liinkii isaa tuqachuun daawunlood gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Lakkoofsi haaraa yoo isiniif bilbilame kallacha maqaa nama sanaa isiniif baasa. Nama isin barbaachisu yoo ta'e waliin haasoftu. Nama isin hin barbaachisne bilbila sobaa yoo ta'e garuu kaasuun isin hin barbaachisu. Daawunlood godhaatii buufadhaa itti fayyadamaa jechaa hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee guyyaa guyyaatiin qophii Oromiyaa 24 akkan hojjedhu akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Halkan gaarii. Birraan bariitee mikirri daraaree joobii gamatti kophaatti feenaan hin jedhiin barriisee dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nallee koomatti.